Hello English. Bakka nagaan gara warra English dhuftan kana booddee ani afaan Ingiliffaa hin danda'u jennee namoota afaan Ingiliffaa dubbatan irraa hin fagaannu. Oroon English dandeettii dubbachuu, dhagahuu akkasumas barreessuu afaan Ingiliffaa keenyaa guddisuudhaaf kunoo as jira. Let's start. Have you freelanced before? Hojii freelancingii kana jechuun hojii onlaayinii hojjettee beektaa jennee afaan Ingiliffaatiin nama gaafachuu yoo barbaanne have you freelanced before? Have you freelanced before? Have you freelanced before? Have you freelanced before? jechuu dandeenya jechuudha. Hojii onlaayinii hojjettee beektaa jechaa jirraa jechuudha. What is payment? What is its payment? Kanfaltiin isaa hammamii? Kanfaltiin hojii sanaa yookiin kanfaltiin waa tokko hammamii jennee afaan Ingiliffaatiin gaafachuu barbaanne what is payment? What is payment? What is payment? What is its payment? jechuu dandeenya jechuudha. What date is the hamster scheduled for? What date is the hamster scheduled for? Hamster yoomitti beellamame, yoomitti jedhame? Guyyaa inni liisii ta'uu haa ta'u, yookiis laawunti ta'uu haa ta'u, yookiis immoo waa'ee hamster waa'ee waan tokko ilaalchisee yoomitti jedhame jechuu barbaanne what date is the hamster scheduled for? What date is the hamster scheduled for? jechuu dandeenya jechuudha. How to withdraw my coins? How to withdraw my coins? Hojii tap gochuutiin haa ta'u waan tokko tokkootiin arganne coinii keenya akkamittiin baafannaa jechuu barbaanne how to withdraw my coins? How to withdraw my coins? jechuu dandeenya jechuudha. Kun akkamittiin coinii koo baafadha jennee gaafachaa jira yookiin coinii koo akkamittiin baafadha jechaa jirra jechuudha. Mee isin immoo afaan Ingiliffaatiin hanga ammaatti onlaayinii qarshii meeqa hojjettee beektaa? Haga ammaatti onlaayinii qarshii meeqa hojjettee beektaa? jennee nama tokko afaan Ingiliffaatiin gaafachuu yoo barbaanne maal akka jennu komentii jala nuuf kaa'a. Leave your answer in the comment section. How do you know? How do you know? How do you know? Akkamitti beekta yookiis immoo akkamitti beekte akkamitti barte waan tokko nuyi dhoksaatti gooneerra yookiis immoo dhoksaatti hojjenneerra ta'uu danda'a. So akkamitti beekte yookiis immoo akkamitti kana beekte jennee nama tokko gaafachuu yoo barbaanne how do you know? How do you know? How do you know? How do you know? jechuu dandeenya jechuudha. I'm looking for new information about hamster. I'm looking for new information about hamster. Akkuma yeroo darbe ilaalle looking for jechuun barbaadu jechuudha. Search gochuu yookiin seek gochuu yookiin find gochuu jechuudha. So waa'ee hamster information haaraan barbaada jennee afaan Ingiliffaatiin dubbachuu barbaanne yookiis nama tokkotti himuu yoo barbaade I'm looking for new information about hamster. I'm looking for new information about hamster jechuu dandeenya jechuudha. Mee isin immoo afaan Ingiliffaatiin waa'ee hamster waan haaraa maaltu jira jennee nama tokko gaafachuu barbaanne waa'ee hamster waan haaraa maaltu jira jennee gaafachuu yoo barbaanne maal akka jennu komentii jala nuuf kaa'a. Komentii jala nuuf kaa'a. Can you tell me more about hamster? Can you tell me more about hamster? Waa'ee hamster dabalataan natti himuu dandeessaa? In detail information dabalataa barbaanne jira yoo ta'e waa'ee hamster dabalataan natti himuu dandeessaa jennee afaan Ingiliffaatiin nama tokko gaafachuu yoo barbaanne Can you tell me more about hamster? Can you tell me more about hamster? bifa polite ta'eetiin gaafachaa jirra jechuudha. It is in the upcoming week. It is in the upcoming week. Waan tokko haasofne wantichi torbee dhufu keessadha. Torbee dhufu keessadha yookiis next week dha jechuu barbaanna yoo ta'e afaan Ingiliffaatiin it is in the upcoming week. It
is in the upcoming week jechuu dandeenya jechuudha. It is in the upcoming week. It is in the upcoming week jechuu dandeenya jechuudha. Eessaa dhageesse informationii kana yookiis haasaa kana yookiis immoo yaada kana eessaa dhageesse jennee nama tokko afaan Ingiliffaatiin gaafachuu yoo barbaanne maal akka jennu koomentii jala nuuf kaa'a. Afaan Ingiliffaatiin eessaa dhageesse jennee nama tokko gaafachuu barbaanne maal akka jennu afaan Ingiliffaatiin koomentii jala nuuf kaa'a. How to make money online. How to make money online. Akkamittiin maallaqa online irratti hojjenna yookiis immoo akkamitti maallaqni online hojjetama jennee nama tokko gaafachuu yookiis immoo browse gochuu search gochuu barbaanne how to make money online. How to make money online. How to make money online. How to make money online jechuu dandeenya jechuudha. Inni kabiraan immoo akkuma look for yookiis immoo search seeking ilaal barbaadi akkasila jennee fayyadamna jechuudha. Bifa sanaatiin look up on their website. Look up on their website jennee kana jechuun reference sana website sana ilaali jechaa jirra jechuudha. Kanaafuu bifa lamaatiin fayyadamuu dandeenya. So contextually hiikna jechuudha. Contextually bifa kenname sanaan hiikna jechuudha. So asitti look up on their website, look up on dictionary, look up on the database. Naam samta waan akkasii yoo jenne site sana himaa jirra jechuudha. Inni kabiraan I regret to do that. I regret to do that. Sana gochuu kootiif gocha wayii godheera namichi kana jechaa jiru. So fakkeenyaaf anamma I regret to do that yoo jedhe sana gochuu kootiif gaabbeera waan ta'e wayii godheera. So sanaaf sana gochuu kootiif immoo gaabbeera jechuu yoo barbaade I regret to do that jechuun danda'a jechuudha. So inni kabiraan I'm the only person. I'm the only person. Yeroo baay'ee jecha kana ni fayyadamna. Ana qofaatu akkas godhe. Ana qofaatu akkas ni jenna. So afaan Ingiliffaatiin kana kan jennu yookiis jechuu barbaanne maal jenna? I'm the only person. I'm the only person. I'm the only person jechuu dandeenya jechuudha. Akkuma kana ammoo inni kabiraas ani nama isa jalqabaati. Ani nama isa duraati ni jenna. Kana jechuun I'm the first person. I'm the first person. I'm the first person. Kana kan godhe yookiis immoo kana kan hojjete yookiis immoo kan jalqabe anadha ni jenna. So I'm the first person. Fakkeenyaaf ani nama isa jalqabaati shaampiyoonii kan mo'ee jiru. I'm the first person who win the champion. I'm sorry to say that. I'm sorry to say that. I'm sorry to say that jechuu yoo barbaanne sana jechuu kootiif gaddeera. Sana jechuu kootiif gaddeera jechaa jira jechuudha. So sana jechuu kootiif akkana jechuu kootiif gaddeera jechuu yoo barbaanne I'm sorry to say that. I'm sorry to say that. I'm sorry to say that jechuu dandeenya jechuudha. Could you imagine? Could you imagine? Could you imagine? Yaaddeetta turtee akkas ta'a jettee tilmaamteetta turtee jechuu yoo barbaanne could you imagine? Could you imagine jechuu dandeenya jechuudha. Yaaddeetta turtee akkas ta'a jettee tilmaamtee turtee could you imagine that? Could you imagine that? Inni wanta barbaanne wanta jechuu barbaanne itti fufnee jechuu dandeenya jechuudha. Inni kabiraan would you mind? Would you mind? Would you mind? Kan jedhus yeroo baay'ee ni fayyadamna. Akkuma inni sitti dhaga'amaayi yoon akka kana godhe yookiinis immoo yoon akka sana godhe sitti dhaga'amaayi jennee nama waliin haasa'aa jiru sana gaafachuu barbaanne would you mind? Would you mind jechuu dandeenya jechuudha. So sitti dhaga'amaayi jechaa jirra jechuudha. Mee isin immoo afaan Ingiliffaatiin yoo waliin cireenyaanne sitti dhaga'amaa, yoo waliin cireenyaanne sitti dhaga'amaa jechuu yoo barbaanne maal akka jennu koomentii jala nuuf kaa'a. Afaan Ingiliffaatiin yoo waliin cireenyaanne sitti dhaga'amaayi jechuu yoo barbaanne maal akka jennu koomentii jala nuuf kaa'a.